Walabummaa News Network. Walabummaa News Network. Walabummaa News Network. Walabummaa News Network. Waggoota dheeraadhaaf karaa miidiyaalee hawaasaa sagalee uummata isaa ta'aa kan ture. Yeroo ammaa guddachuudhaan qabsoo bilisummaa Oromoo fi walabummaan Oromiyaa akka galma ga'uuf kaka'umsaaf dammaqinsa horachuu irratti hojjeta. Karaa toora saatalaayitii Oromiyaa fi addunyaa mararra dambali'uuf qophii isaa hunda xumurachaa jira. Walabummaa News Network. Qabiyyeewwan kanneen akka Oduu, Gaaffii fi deebii, sagantaalee marii, Aadaa, seenaa gootawwan Oromoo fi sagantaalee adda addaa barsiisaa bashannansiisan of harkaa qaba. Walabummaa News Network. Miidiyaa walabaa fi loogii irraa bilisa ta'e. jijjiirama hawaasaatti fufiinsa qabu dagaagsuuf Miidiyaa hundaa'edha. Walabummaa News Network. Qabsoo samarraa yoon irraa goree kaayoo jaallanii yoonan gurguree kaayoo jaallanii yoonan gurguree dhiigni isaanii akka galaanaa na nyaatu lafee isaanii qofaa ta'ee na hiiddu. Qabsoo samarraa yoon irraa goree kaayoo jaallanii yoonan gurguree kaayoo jaallanii yoonan gurguree dhiigni isaanii akka galaanaa na nyaatu lafee isaanii qofaa ta'ee na hiiddu. Raajuu miti Oromoo biyyaanaa hojii qabsoorraa hin ifaatinaa hojii qabsoorraa hin ifaatinaa sabni hiraaree jiru dadhabee garbummaa diinaan duddisaa cabee garbummaa diinaan duddisaa cabee. Taa'eessi booyaa ilma saamamee lafa hin arguu ijjisaa jaamee lafa hin arguu ijjisaa jaamee qabsoo samarraa yoon irraa goree kaayoo jaallanii yoonan gurguree kaayoo jaallanii yoonan gurguree dhiigni isaanii akka galaanaa na nyaatu lafee isaanii qofaa ta'ee na hiiddu. Lafeen gootota qabsoo maalattee dhiiga jaallanii keessa tuutattee dhiiga jaallanii. Isi waqti harmeen yaa ilmaan koona dadhabaa dhufanii gadi harmeen. Waamicha lammii Oromummaa fi Oromiyaa baraaruuf Oromiyaa fi Oromummaa dhabama irraa oolchuuf karaa tokkichi waraana bilisummaa Oromoo WBO jabeessuun. kanaaf tumsi waraana bilisummaa Oromoo WBO Hegeree Oromiyaa Sagantaa barii fi deeggarsa WBO guddaa qopheessee jira. sagantaa kana irratti qondaaltotni waraana bilisummaa Oromoo WBO dirree irraa Hayyoonni Oromoo hedduun irratti argamanii haala yeroo irratti ibsa nuuf kennu. guyyaan bitootessa 20,2021 Akka sa'a Waashingtan DC'tti sa'a tokko waaree boodarraa eegala. sa'aatii 19 akka giddugala Awurooppaatti Bakki zuumiidhaan lakkoofsi zuumii 86930 paaskoodiin 85873 maarree isinis sagantaa kana irraa qooda fudhattanii waraana bilisummaa Oromoo WBO tumsuun Oromummaa fi Oromiyaa baraaruuf gahoo keessan akka baataniif kabajaan affeeramtanii jirtu. Oromoon saba tokkodha.
biyya tokkoo fi carraa tokko qaba. Woboon lubbuu isaa takkitti baanaan hin deebine tabasaaf kennuuf of hin qusanne. Nutis qabeenya har'a kenninee boruu hojjennee argachuu dandeenyu qabsoo sabaaf kennuuf of qusachuu hin qabnu. Oromoon nagaa waaraa fi kabajaan jiraachuuf humna jabaa qabaachuu qaba. Humna kana haa ijaarru. Tumsa Woboo Hegeree Oromiyaa. Waraabonarraa bu'ee qeeransiin irra bahu bineensi bineensuma tokkollee waan naannahu nyaatamuun kiyya loolu dheessuus waa duraan bahu humna too jabeeffadhee xiyya koo qopheeffadhee lachuu tuufirraa da'u. Walabummaa News Network. Walabummaa News Network. Walabummaa News Network. Walabummaa News Network. Waggoota dheeraadhaaf karaa miidiyaalee hawaasaa sagalee uummata isaa ta'aa kan ture. Yeroo ammaa guddachuudha qabsoo bilisummaa Oromoo fi walabummaan Oromiyaa akka galma ga'uuf kaka'umsaaf dammaqinsa horachuu irratti hojjeta. Karaa toora saatalaayitii Oromiyaa fi addunyaa mararra dambali'uuf qophii isaa hunda xumurachaa jira. Walabummaa News Network. Qabiyyeewwan kanneen akka Oduu, Gaaffii fi deebii, sagantaalee marii, Aadaa, seenaa gootawwan Oromoo fi sagantaalee adda addaa barsiisaa bashannansiisan of harkaa qaba. Walabummaa News Network. Miidiyaa walabaa fi loogii irraa bilisa ta'e. jijjiirama hawaasaatti fufiinsa qabu dagaagsuuf Miidiyaa hundaa'e. Walabummaa News Network.